Hogganam waliigala Hizbullah itti aanu jedhamee kan eegamu Hashim Safiyuddin halallaa qilleensarraa mana jireenyaa isaa irratti Israa'el dheengadda raawwatteen ajjeefamuu hin oolu jedhamaa jira. Hizbullaan lola lafoo irratti garee injifatamuu hin dandeenye ijaaruu danda'e kan jiru yoo ta'u, loltoonni isaa sansakkaan kan guutamanii fi humna jabinni isaa yaaddoo guddaa uume ta'uu isaa hordofuun Israa'el xiyyeeffannoo guddaa kennitee humna qabdu maraa fayyadamuun garee kanarratti halallaa jajjabaa akka fudhattu isaan taasisee jira. Humna tika isaatiinis tikoonni Israa'elii fi Ameerikaa jibbaataan akka dura dhaabbatan isa taasisuu hin oolle. Garuu yeroo dhiyoos torbanoota darban kana Israa'el humna tikaa garee kanaa cabsitee seenuun amma akka barbaadetti yeroo barbaadetti nama barbaade irratti xiyyeeffachuun hooggantoota Hizbullah funaantee fixaa jirti. Gareen Hizbullah ibsa baaseen erga gaafa jimaataatiin quunnamtiin isaa Hashim Safiyuddin waliin qabu adda cituu ifoomsuu dabalatee Israa'el maddeen waraanaa ishee waabeeffachuun ajjeesuu ishee gabaasuu hordofuun lubbuun jiraachuu nama kanaa shakkii keessa seenee jira. Gabaasa bal'aa dhimma kanarratti qindeeffannee dhiyaannee jirra. Turtiin keessan haga xumuraatti nu faana ta'u. Israa'el misaayila Iraaniin qolachuuf doolaara miliyoona 450 baasii taasisuun ishee beekame. Waggaa tokko guutuu lola waraanaa maasiif Israa'el sababeeffachuun gaaga'amaa mudateeratti miidiyaaleen gabaasaa garaagaraa dhiyeessaa kan jiran yoo ta'u, haaluma kanaan dhaabbati mootummoota gamtoomanii lubbuu qulqullootaan alatti ogeeyyiin fayyaa 800 olii fi gaazexeessitoonni 173 ol haleellaa qilleensarraan konyaa Gazaa keessatti ajjeefamanii jiraachuun gabaasi kun ni mirkaneessa. Akka gabaasa kanaatti waliigala namoota du'anii kana keessaa harki 60 dubartootaa fi daa'immanidha. Dabalataan haleellaa qilleensarraa Israa'eliin namoonni 96,000 fi 794 kan madaa'an yoo ta'u, ogeeyyii fayyaa 885 dabalatee gaazexeessitoonni 173 akkasumas daa'imman 110 yoo ajjeefaman, daa'imman 19,000 ol ammoo haadhaa fi abbaa malee hafanii jiru. Balanasaas qindeeffannee jirra. Qophii keenya like gochuun jalqabaa. Yooyaa Shamaar Kafuuni kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun Oromiyaa 24 Newsdha. Odeeffannoolee wayitaawaa golee addunyaa kan giddu galeessaa dabalatee kan gaanfa Afrikaa bal'inaan qindeessinee toora kanaan kan isin biraan geenyu ta'a. Kanneen yeroo jalqabaaf gara chaanala YouTube keenyaa dhuftan subscribe gochuun maatii keenyatti dabalamaa. Qophiin keenya namoota hedduu biraa akka ga'uuf like share gochuun waliif qoodaa. Gara xumura odeeffannoo keenyaatti Oromiyaa 24 News waliin turtii gaarii. Hogganaan waliigala Hizbullah itti aanu jedhameen kan eegamu Hashim Safiyuddin halallaa qilleensarraa mana jireenyaa isaa irratti Israa'el dheengadda raawwatteen ajjeefamuu hin oolu jedhamaa jira. Tibberbeem hogganaa waliigala Hizbullah fi nama maqaan isaa waggoota kurnan darbaniif dhageettii guddaa horate Hasan Nasrallaa wareegama hordofuun bakka isaa bu'uun garicha ga'umsa isaa duraatti ni deebisa jedhamuun abdiin guddaan kan irra kaa'ame Hashim halallaa qilleensarraa kana hordofuun du'uu isaaniif ammatti ragaan qabatamaa jiraachuu baatulleen gareen Hizbullah hogganaa kana faana quunnamtiin isaa adda citee jiraachuu ifoomsee jira. Akka maddeen waraanaa Israa'el gabaasaa jiranitti Hashim Safiyuddin ajjeefamee kan jiru yoo ta'u, kana sammuu halallaa qilleensarraa dheengaddaa mana jireenyaa isaa irratti walitti fufiinsaan raawwatameen akka ta'e ifoomsanii jiru. Halallaan kamisaa fi jimaata mana jireenyaa Hashim Safiyuddin eenya buufata xiyyaaraa Beeruutitti argamu irratti aggaamii taasisuun halallaan qilleensarraa kan raawwatame yoo ta'u, halallaa kana hordofuun dho'iinsi guddaan mudatee ture. Waraanni Israa'el halallaa Beeruutitti raawwate kanaan bakka bu'aa hoogganaa Hizbullah ni ta'a jedhamee eegamaa kan jiru Hashim Safiyuddin irratti xiyyeeffachuun himamee jira. Halallaa qilleensarraa kana hordofuun jimaata darbeerraa kaasee quunnamtiin Hashim Safiyuddin faana qabaachaa ture adda cituu isaa kan beeksisee gareen Hizbullah. Haaluma kanaan hoogganaan olaanaa Hizbullah kunis halallaa qilleensarraa Israa'el kanaan du'uun isaa waan oole miti jedhamaa jira. Miidiyaaleen hedduu maddeen tikaa Israa'el waabeeffachuun gabaasa kaleessa qoodaa turaniin namni ijoo Hizbullah lammaffaa Hashim Safiyuddin ajjeefamanii jiru kan jedhudha. Maddeen tikaa Libaanoos sadii odeessaa Rooyitersiif qoodaniin ammoo kibba Beeruutitti halallaa qilleensarraa ulfaataa raawwatamaa jiruun hojjettoonni garee baraartota lubbuu garasitti deemanii micha akka hin qulqulleessine dhorkamanii jiru jedhu. Maddi tikaa Libaanoos tokko gama isaatiin dheengaddaa jimaatarraa jalqabee quunnamtiin hoogganaa Hizbullah haaraa Hashim Safiyuddin adda cituu beeksisee jira.
Israa'el tibbararbim jimaata galgala Beirut irratti haleellaa qilleensa raawwatteen hoogganaa waliigalaa gameessaa Hassan Nasrallaa ajjeesuun ishee kan yaadatamu yoo ta'u kanuma hordofuun nama bakka isaa bu'uun garicha hoogganuuf ka'umsa olaanaa ni qabaata jedhamee amanamu Hashim Safiyuddin irratti xiyyeeffattee jirti. Israa'el Hashim Safiyuddin nama Nasrallaa daran finxaalessatee jettee kan amantu yoo ta'u namni kun jibbiinsa addaa Israa'eliif kan qabu darbees namoota biyya Israa'eliin kaartaa addunyaarraa balleessuutti amanuudha. Hashim Safiyuddin biyya Riippaabilika Islaamaa Iraan faana hariiroo jabaa qabu yoo ta'u barnoota amantaa isaa Iraanitti xumuruun walitti dhufeenya addaa Ayatollah waliin nama qabudha. Waggaa 64 dura Libaanoositti kan dhalate Hashim intala warra Pershiyaa kan abbaan ishee waggaa 4 dura Baagdaaditti ajjeefame Jeneraal Qaasim Suleeymanii fuudhuun firummaa dhiigaa Iraanota faana cimsachuu nama dandeedha. Hizbullaan lola lafoo irratti garee injifatamuu hin dandeenye ijaaruu danda'ee jiraatus loltoonni isaa sansakkaan kan guutamanii fi humna jabinni isaa yaaddoo guddaa uumee ta'uu isaa hordofuun Israa'el xiyyeeffannoo guddaa kennitee humna qabdu maraa fayyadamuun garee kanarratti haleellaa jajjabaa akka fudhattu isaan dirqisiisee jira. Humna tikaa isaatiinis tikoonni Israa'elii fi Ameerikaa ijibbaatan akka dura dhaabbatan isa taasisuu hin oolle. Garuu yeroo dhiyoos torbanoota darban kana Israa'el humna tikaa garee kanaa cabsitee seenuun amma bakka barbaadetti yeroo barbaadetti nama barbaade irratti xiyyeeffachuun hooggantoota Hizbullaa funaantee fixaa jirti. Haala garichaaf sodaa guddaatiin hooggantoota Hizbullaa dachii jala jiran boombii dachii dhoosee seenuun barbadeessitee fixaa jiraachuun yaaddoo guddaa garichaatee jira. Hooggantoonni ijoo Hizbullaa tokko tokkoon funaanamanii dhumuun itti fufee jiraatus yeroo kanatti bakka bu'aa Hassan Nasrallaa jedhamuun kan eegamu Sheikh Hashim Safiyuddin ajjeefamuun isaa shakkii keessa seenee jira. Kun garee Hizbullaaf kasaaraa biraadha jechuun miidiyaaleen garaagaraa gabaasaa jiru. Israa'el misaayilaa Iraaniin qolachuuf doolaara miliyoona 450 baasii taasisuun ishee beekame. Haleellaa qilleensarraa keessatti misaayila dhukaasurraa misaayila qolachuun gatii guddaa akka nama kafalchiisu ogeeyyiin meeshaa waraanaa kan ibsan yoo ta'u haaluma kanaan Israa'el misaayila Iraaniin qolachuuf doolaara miliyoona 450 ol baasuun ishee himamee jira. Bilisummaa Falastiin mirkaneessuuf hidhannootti amananii walabummaa biyya isaaniif qabsoo gaggeessaa kan jiran gariin Hamaas Israa'el irratti bara darbee haleellaa tasaa taasisuun lolli waraanaa naannawaa bahaa giddu galeessaatti dhohe waggaa guutee yeroo jirutti hidhattoota garee Hamaasiif Hizbullah kanneen hoogganan irratti xiyyeeffachuun haleellaa isheetiin ajjechaa Israa'el raawwattee kan ishee dallansiise Iraan haaloo kanaa baachuuf tibba kana Israa'el irratti haleellaa misaayilaa 250 olii gaggeessitee jiraachuun ishee ni beekama. Iraan haleellaa misaayilaa kanaaf doolaara miliyoona 200 baasii taasistee jiraachuun ogeeyyiin kan shallagan yoo ta'u haaluma kanaan Israa'el misaayilaa kana qolachuuf doolaara miliyoona 450 ol baasii taasistee jiraachuun Yerusaalem Post gabaasee jira. Akka gabaasa kanaatti misaayila tokko oomishuun doolaara miliyoona 1 kan nama gaafatu yoo ta'u misaayila oomishuurra misaayila qolachuun gatii guddaa kan nama baasisuus himamee jira. Akka gabaasa waraana Israa'elitti ammoo Iraan guyyoota 5 dura misaayilota 181 gara Israa'elitti dhukaastee kan jirtu yoo ta'u Ameerikaa fi Israa'el qindoominaan misaayilota kana qolachuuf yaalanii jiru. Misaayilota Iraan irraa dhukaafaman kanneen keessaa 12 buufatii waraana Ameerikaa bahaa giddu galeessaa keessa jiru qolachuu beeksisee jira. Iraan misaayilota aggaamii isaanii fageenya kiiloomeetira 2,000 irraa haleeluu kan danda'an misaayila gosa Imaad Kaybarii fi Faatii jedhaman fayyadamuun gara Israa'elitti dhukaasuun ishee himamee jira. Waggaa tokko guutuun lola waraanaa Hamaas Israa'el irratti gaaga'ama mudate irratti miidiyaaleen gabaasa garaagaraa dhiyeessaa kan jiran yoo ta'u haaluma kanaan lubbuu qulqullootaan alatti ogeeyyiin fayyaa 800 olii fi gaazexeessitoonni 173 ol haleellaa qilleensarraan koonyaa Gazaa keessatti ajjeefamanii jiraachuun gabaasii beenii mirkaneessa. Bilisummaa Falasxiinotaaf kan qabsaa'u Hamaas haleellaa tasaa Israa'el irratti raawwachuu hordofuun lolli waraanaa bahaa giddu galeessaa jalqabe kunoo waggaa tokko lakkoofsisee jira. Dhaabbata mootummoota gamtoomanii lola waraanaa kana ilaalchisuun gabaasa baasaniin gaaga'ama mudateen gama Falasxiinotaan namoonni nagaa qulqulloota 41,000 fi 788 ajjeefamuu isaanii kan beeksise yoo ta'u gama Israa'eliin ammoo namoonni nagaa 1,000 fi 677 ajjeefamuu ifoomsee jira. Akka gabaasa kanaatti waliigalaa namoota du'anii kana keessaa harki 60 dubartootaa fi daa'immanidha. Dabalataan haleellaa qilleensarraa Israa'eliin namoonni 96,000 fi 794 kan madaan yoo ta'u ogeeyyii fayyaa 885 dabalatee gaazexeessitoonni 173 akkasumas daa'imman 110 yoo ajjeefaman daa'imman 19,000 ol ammoo haadhaa fi abbaa malee hafanii jiru.
namoota ajjeefaman kana keessa qo'attoonni piroofeesaroonni yuunivarsiitii fi barsiisonni 115 keessatti kan argaman yoo ta'u walumaa galatti haleellaa keessaa kanaan barattoonni 718 gabatee barnootaarraa ala yoo ta'an namoonni miiliyoona 2 ol qe'ee isaaniirraa buqqa'anii jiru. Gama Israa'eliin ammoo namoonni nagaa 1677 kan ajjeefaman yoo ta'u namoonni 18,225 ta'an ammoo qe'ee isaaniirraa buqqa'anii jiru. Israa'el lola waraanaa Gaazaa irratti geggeessiteen ammoo loltoota waraanaa ishee 724 kan dhabde yoo ta'u loltoonni ishee 4,480 ammoo madaa'uun hospitaala seenanii jiru. Walumaa galatti Israa'el irratti rookeettiileen 18,000 ol kan dhukaafaman yoo ta'u kunneenis Gaazaa, Yaman, Iraan, Iraaqii fi Liibaanos irraa ta'uun himamee jira. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya odeeffannoolee wayitaawaa golee addunyaa yeroo ammaaf qabannee dhiyaannee asumarratti goolabama. Kanneen chaanaala YouTube keenya faaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa qophii keenya like share gochuu waliif qoodaa hanga xumuraatti waan nu faana turtaniif galatooma.